Yaaborii kun biqilaa gosa garaagaraatu dhaabbata. Biqilaa bosonaa, biqilaa muduraa akkasumas biqilaa faayidaa damdaniisa ta'etu dhaabbata jechuudha. Biqilaa gosa garaagaraa dhaabbata waan ta'eedhaaf biqilaa dhaabbii kanarratti daa'imaa hanga dargaggeessaatti sagantaa kanarratti hirmaachuun baay'ee barbaachisaa fi murteessaa ta'a waan ta'eedhaaf maqaa waajjira qonnaaf lafa aanaa Alleetiin hirmaattonni aanaa keenya hundi ganama borii sa'aatii 12 irraa kaasnee sagantaa dhaabbii ashaaraa magariisaa marsaa 6ffaa akka biyyaatti gaggeessinu irratti akka hirmaattanuu fi isin affeera jechuudha. Kanaaf uummanni keenya hojii misooma dinagdee magariisaa kana irratti dammaqinaan hirmaachuutu irraa eegama waan ta'eedhaaf namni hundi ashaaraa isaa kaa'achuun barbaachisaa waan ta'uudhaaf isa kana irratti karaa gurmaa'ina qabuun garaa tokkummaa qabuudhaa fi karaa ho'ina qabuudhaan akka isin hirmaattanuu fi sagantaa kana irratti isin affeera. Galatooma.